Itoophiyaan addunyaa irratti sadarkaa waraanaa qabdu fooyyessuu isii gabaasni haaraan bahetu jira. Bal'ina oduu keessatti dhiyeessina. Waraanni Faannoo Amaaraa hooggantoota adda addaatiin hoogganamaa ture walitti dhufuun gamtaa haarawaa ijaarrachuun dhaga'ame. Itoophiyaan weerara dhibee vaayirasii kan dhiyeenya kana naannoo kibbaatti mul'achuun yaaddoo uume vaayirasii Maarburgii to'achuu danda'u Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa beeksisuu mul'ata. Ajjecha narsii Alex Priti ilaalchisee mormiin cimaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mudachuu dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenyarraatii amma bal'ina oduu isinitti. Itoophiyaan sadarkaa humna waraanaa addunyaa isii fooyyessuun gabaafame. Akka gabaasa World Fire Force bara 2026tti Itoophiyaan indeksii humna waraanaa 0.825 kan qabdu waggaa ta'u bara 2025 sadarkaa 52ffaarraa gara sadarkaa 45tti yoo gad dhuftu sadarkaa kanaan sadarkaa 5 fooyyessitee jiraachuu gabaasni kun addeesse. Itoophiyaan sadarkaa waraanaa addunyaarraa sadarkaa 47ffaa qabattu akka Afrikaatti ammoo sadarkaa 5ffaarra jiraachuun gabaafame. Akka gabaasa World Fire Force baasitti Masriin bara 2026tti humna waraanaa Afrikaa keessatti sadarkaan adda dureessii ta'uu mirkaneessuudhaan indeksii humna waraanaa kanaatiin 0.365 takka qabaachuun biyyoota 145 keessa Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa addunyaa irratti ammoo sadarkaa 19ffaa qabaattee jiraachuu beeksise. Haaluma kanaan Aljeeriyaan ardii Afrikaa irraa sadarkaa waraanaatiin sadarkaa 2ffaa addunyaa irraa sadarkaa 27ffaa ta'uu gabaasuudhaan sadarkaa biyyoota hafanii hoggaa tarreessu Naayijeeriyaan addunyaa irraa sadarkaa 33ffaa, Afrikaan kibbaa 40ffaa, Itoophiyaan 47ffaa, Morookoon 56ffaa, Angoolaan 59ffaa, Riippaabilik Dimokiraataa Koongoon 64ffaa, Suudaan ammoo 66ffaa, Tanzaaniyaan 79ffaa yoo taatu biyyoonni Afrikaa sadarkaa 1 hanga 10 qabatan kanas keessatti tarreeffaman ta'uu isaati. Bara kana Itoophiyaan Morokoo, Riippaabilik Dimokiraataa Koongoo fi Suudaan, Tanzaaniyaa dabalatee biyyoonni Afrikaa 14 indeksii humna waraanaa addunyaatiin sadarkaa isaanii fooyyessanii jiraachuu gabaasni kun addeessiti jira. Haa ta'utti malee biyyoonni Afrikaa 17 sadarkaa isaanii kan gabbu yoggaa ta'u biyyoonni 7 ammoo akkuma duraan jiranitti itti fufuu Fire Force beeksisee jira. Indeksiin waraanaa World Fire Force lakkoofsa waraanaa, meeshaa waraanaa, baajata, loojistiksii, qabeenya uumamaatii fi teessuma lafaa dabalatee agarsiisota 60 ol fayyadamuun sadarkaa kana kan baase ta'ullee beeksise. Waraanni Faannoo Amaaraa waggoota 2 oliif garee gareetti bahuudhaan mootummaa wajjin wal waraanaa ture amma walitti deebi'uun jaarmaa hidhannoo tokkicha hundeessuu dhaga'ame. Humni waraanaa Faannoo Amaaraa garee gareetti fottoquun mootummaa waliin wal waraanaa ture amma tokkoomuu isaanii labsan. Humni waraanaa Faannoo biyyaalessa Amaaraa kan Zamaan Kaaseen durfamuu fi dhaabbanni uummata Faannoo Amaaraa kan Iskindar Naggaatiin durfamu walitti makamuun jaarmiyaa hidhannoo tokkicha ijaarrachuu isaanii beeksisan. Dhaabbanni haaraan sochii biyyaalessa Faannoo Amaaraa jaamee yaamamu kun humnoota Faannoo kanneen Faannoo galaa jiran irraa hafeen walitti dhufe kan hundeeffame waggaa ta'u walitti bu'insa naannoo Amaaraa keessatti dhalateenis ajjeechaa hedduu raawwachuun daa'imman miiliyoonaan lakkaa'aman mana barumsaatiin ala taasisuun waggoota sadaffaa isaaniitti yeroo walitti dhufan humnoota Faannoo jaarmiyaa haaraa ijaarrachuu isaanii beeksisan. Hooggantoonni dhaabbata Faannoo Amaaraa kanneen akka Kaapteen Masrashaa Saaxxee, Koloneel Fantaahun Baabbaatii fi Iyyaasuu Abaatee dabalatee qabsoo hidhannoo dhiisanii mootummaatti kan dabalaman waggaa ta'u humnoonni kunis ajjeechaa kana keessatti kan hirmaatan ta'ulleen gabaafameeti jira. Itoophiyaan weerara dhibee vaayirasii Maarburgii to'achuu beeksifte. Kunis erga dhukkubsattoonni muraasni 15 hin geenye vaayirasii kanaan qabamuun mirkanaa'ee booda waggaa ta'u biyyoota 42 keessatti namni dhibeen kanaan qabame kan hin jirre ta'uu beeksisuudhaan Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa ibsa guyyaarraa gaazexeessitootaaf kenniteen akkaataa qajeelfama to'annoo weerara biyyaalessaatii fi istaandaardii dhaabbata fayyaa addunyaatiin dhibee kana to'atanii jiraachuu beeksisuudhaan
weerarri vaayirasichaa jalqaba kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaatti mudate milikaa hinaan to'atamuu isaa mirkaneessite. Akka ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqdas Dhaabaa jettutti erga dhukkubsataan dhuma vaayirasicharraa walabata mirkanaa'es namni haaraan vaayirasichaan qabame waan hin jirreef weerarri vaayirasii to'annoo jala ooluu isii labsite. Ministeerri tun onkololeessa bara 2018 vaayirasiin kun Jinkaatti argamuun kan beeksifte waggaa ta'u kunis xiinxalaa Jiyoonii Inistituutii Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa laaboraatoorii biyyaalessaatiin gaggeeffame hordofame vaayirasii Maarburgii ta'uun erga ifame booda ta'uu isaati. Weerarri vaayirasii Maarburgii kun seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatiif kan mul'ate waggaa ta'u namoota vaayirasichaan qabaman 14 keessaa 9 kan du'an waggaa ta'u dhukkubsattoonni hafan ammoo guutumaan guututti fayyuullee himte. Dr. Maqdas milkaa'ina weerara kanaa to'achuu keessatti argameef hordoffii cimaa daangaa fi buufata sakatta'insa qorannoo laaboraatoorii saffisa hordoffii tuttuqaa bal'aa tattaaffii sochii hawaasa Inistituutii waajjiraalee fayyaa naannoo fi caasaa fayyaa naannootti taasifamaa jiru ibsuudhaan ministeerri fayyaa tun tattaaffii ogeeyyiin fayyaa fi hojjettoonni weerara vaayirasii to'achuuf halkanii fi guyyaa hojjetanis galateeffatteeti jirti. Akkasumas Maqdas Dhaabaa gumaacha aangawoota naannoo abbootii amantii dhaabbilee hawaasa siivikii fi michoota misooma biyya keessaa fi idil addunyaa tattaaffii taasisan hunda galateeffatteeti jirti. Ajjecha narsii Aleeks Piriitii ilaalchisee mormiin cimaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp mudachuun dhaga'ame. Mormiin jiraatota Ameerikaa kutaa magaalaa Minneapolis Minisootaa kun kan jalqabe erga dargaggeessi ganna 37 ogummaa narsii qabu Aleeks Piriitiin gama immigireeshinii fi gumrukaatiin rasaasaan rukutameen booda waggaa ta'u bulchaan paartii Dimookiraatota Minisootaa Tiim Waaz Tiraamp ergamtoota ICA kan hin leenjifamne qawwee qabatanii deeman kutaa isaanii keessaa akka kaasuu gaafatee jiraachuun dhaga'ame. Waaz akka jedhutti qondaaltonni hin leenjifamne 3,000 ta'an Minneapolis irraa yoo hin kaafamne namoota qulqulluu dhukkaasanii itti ajjeesuu kan itti fufan ta'uu dubbate. Bulchaan Minisootaa kun Tiim Waaz seneetarii Ilaan Umar dabalatee kantiibaa magaalaa Minneapolis dabalatee Dimookiraatonni hedduun tarkaanfii pirezidaantii Doonaald Tiraampiin godaantota biyya ari'uu fudhatan mormaa jiraachuun mul'ate. Gama biraatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qaamolee seera kabachiisan kan federaalaa Dimookiraatota Minisootaadha kan hin to'anne ta'uu beeksiseeti jira. Tiraamp gocha miseensonni ICA of eeguuf fudhatanii lubbuu namaa baraare jechuun kan falme waggaa ta'u humnoonni nageenya ICA federaala lammiilee ari'uu kan jalqaban waggaa ta'u qorraa fi qilleensi hamaa ta'ullee uummanni mormii isaanii cimsanii itti fufuu mul'ate. Dilbata kaleessaa kana humni federaalaa Ameerikaa seera immigireeshinii kabachiisan ICA lammiilee Ameerikaa umriin isaanii waggaa 37 ajjeesuu hordofee mormii jabaa dhufeen pirezidaantii Tiraamp bulchiinsa isaa waan hundanii gamaagama jechuun deebiidha kan nuun dhaga'an. Pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp gaafii fi deebii barruu Wall Street waliin taasisaniin humnoonni federaalaa adeemsa keessa magaalattii gadhiisanii akka ba'an beeksise. Haa ta'u garuu pirezidaantii Tiraamp humnoonni kunneen yoom akka ba'an kan hin beeksisin ta'uu isaati. Ajjechaa narsii namoota baay'ee dhibaman kunuunsuun beekamu Aleeks Piriitii hordofee dilbata kaleessa magaalota Ameerikaa keessatti mormiin cimee itti fufuun mul'ate. Bulchiinsi Minisootaa Tiim Waaz Ameerikaan bakka hamaarra geessee jirti jechuun kan ibse waggaa ta'u garaagarummaa torbaanota muraasaa keessatti ajjechaan nama lamaa kan raawwate ta'ullee aangoonni federaalaa fi kutaan bulchiinsa waan sababa kanarraa kan ka'e walgaarreeffannaa keessa galuunis ibsameeti jira. Taatee kanaan wal qabatee ajjeefamuu Aleeks Piriitii ilaalchisee pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obamaan taateen kun balaa cimaa fi guddaadha jechuudhaan ajjechaa narsii kanaatiin hedduu gaddullee ibsee jiraachuun gabaafame. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.